Yaa'iin gamtaa Afrikaa 38ffaa giddu galummaa dippiloomaasii Itoophiyaa daran haala mul'isuun keessummeessamuuf qophiin taasifamuu walitti qabduun koree qophii biyyaalessaa fi ministeera deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Burtukaan Ayyaanoon ibsan. Ambaasaadder Burtukaan Ayyaanoon akka jedhanitti yaa'ii 38ffaa gamtaa Afrikaa fi walga'ii 46ffaaf mana maree hojii raawwachiistuu gamtichaa keessummeessuuf qophiin gahaan taasifameera jedhanii yaa'ii 38ffaa gamtichaas Itoophiyaan akka miseensaa fi biyya keessummeessituutti qophiilee bu'uuraa taasisuun haala mijeessitoonnii fi keessummeessitoonni afaan Ingiliffaa, Arabiffaa fi Faransaay illee inji'anii bobbaafamuu ibsaniiru. የአፍሪካ ህብረት ሲዘጋጅ yaa'iin gamtaa Afrikaa yommuu qophaa'u Itoophiyaa akka biyya qopheessituutti maaltu nurraa eegama kan jedhuuf bara kana hojimaata qopheessineerra. Tajaajilli si'ataan akka kennamuuf qaamolee yaa'ii kanarratti tajaajila kennaniif leenjiin kennameera. Rakkoolee yaa'ii kanaan dura irratti mul'achaa turan sirreessuu fi ciminaalee jiran itti fufsiisuuf dhaabbilee tajaajila kennaniif leenjiin kennameera. ተቋማት ስልጠና ተዘጋጅቶ ስልጠና ተሰጥቷል። dhaabbilee hoteelota geejjibaa fi tajaajila biroo kennaniif hubannoo barbaachisaan uumamuu ibsanii nageenya odeeffannoo biyyaalessaa waliin ta'uun qophii taasisuu ibsaniiru. ሆቴል አካባቢ መጀመሪያ እንደመጡ የሚያርፉበት የሚወጡበት የሚገቡበት ከመሆኑ አንፃር yommuu dhufanitti kan boqatan hoteelatti waan ta'eef hoteelonni leenjii fudhachuudhaan qophii gahaa taasisaniiru. Dhaabbilee nageenyaa poolisii federaalaa, poolisii Finfinnee, raayyaa ittisa biyyaa fi qaamolee nageenyaa magaalaa Shaggar waliin ta'uun akka ergama isaaniitti leenjii garagaraa kennanii ergama isaanii xumuraniiru. ስልጠናዎችን ሰጥተው ተልቋቸውን አጠናቀዋል። Yaa'ichi eegalamee hanga xumuramuutti qaamoleen dhimmi ilaallatu hunduu gahee isaanii bahachuu akka qabanis dhaamaniiru. ጉባኤው ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ የተጀመረው የጋራ ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል yaa'ichi eegalamee hanga xumuramutti hojii waloon eegalame akka itti fufu hadaraa jechuun barbaada. Miidiyaaleenis odeeffannoo gahaa hawaasaaf akka geessistaniif hadaraa jechuun barbaada. Keessummoota keenya simannee hanga gaggeessinutti biyyattiin keessummaa simachuutiin akka beekamtu taasisuuf hawaasni magaalaa Finfinnee fi Shaggar keessummoota keenya haaluma barameen simannee akka gaggeessinuuf hadaraa jechuun fedha. የእንግዳ ተቀባይነታችንን ጀምረን እንድንጨርስ አደራ ማለት እፈልጋለሁ።